سنجيسا موديل إدل الدنيا سادم قاسم مي موديلينج إدل الدنيا تبنا بيا فيلبين ستة أسفل إنجفا odubiratiin mataduree odubiraatiin dilbata dhufuu muddee 10/2020 saddeet lakkoofsa Awurooppaatti hiriira magaalaa Finfinneetti geggeeffamuuf jedhame namoota siyaasaa qindeessan keessaa 4 poolisiin to'atamuun himame. amma gara oduu bal'innaatti warri gara toora chaanaal yuutuubii ardii miidiyaa neetworkiitti haaraa dhuftan sabskiraayib sheer laayik gochuudhaan maatii taasiniin jenna. amma bal'ina oduutitti ce'am. modeelli idil addunyaa saadam qaasim dorgommii modeelingii idil addunyaa tibbana biyya Filiippiinsitti adeemsifame injifateera. modeelli saadam qaasim godina arsii lixaa aanaa qoreem magaalaa shifaa keessatti dhalatee magaalaa Finfinnee keessatti guddate. modeelingii fi daa'imummaa kiyyarraa kaasee fedhiin qaba ture. gara Finfinnee dhufuun koo immoo wantoota akka faashinii akkaan shaakaluu fi baruuf carraa guddaa naaf uumee jira jedha. yeroo ammas hojiilee taatummaa kiliippiiwwan muuziqaa irratti hojjetuun akkasumas hirmaannaa waltajjiilee faashinii irratti qabuun beekamtii horachaa jira. tibbana ammoo dorgommii modeelingii man of the globe international packaging jedhamu injifachuun badhaasa geebaa fi mallaqaa argateera. yeroo jalqabaaf modeelingii gurraachi injifataa waliigalaa giraandii wiiner ta'ee kan mo'ate ana qofaadha akka Itoophiyaatti osoo hin taane akka Afrikaatti jechuudha. jechuunis waa'ee injifannoo isaa hime. bu'aa bahii baay'ee keessan darbe. modeelingii jechuun oomisha tokko uffatees ta'uu danda'a, qabatees ta'uu danda'a. meeshaa sana beeksisee akka gurguramu, akka uummata bira gahu, akka beekamu taasisuudha jedha modeelli saadam. haa ta'u malee namoonni baay'een modeelummaa nama dheeraa fi bareedina qabu akkasumas jiruu qananii jiraatutti akka ilaalamu himam. oduu gama biraatiin shirri garee hiriira nagahaa da'eeffachuun magaalaa Finfinnee urtuu hokkaraa fi jeequmsaa taasisuu socho'aa ture fashalaa'uu humni waloo nageenyaa biyyaalessaa beeksise. humni waloo kun ibsa galgala kana baaseen akka jedhetti humnoonni finxaaleeyyii fi gareewwan shororkeessitoota naannolee Oromiyaa fi Amaaraa bakka tokko tokkotti ajjechaa fi dararaa hidhannoon deeggarame raawwachuun akkasumas rakkoolee nageenyaa uumuun sochii nagaa hawaasa jeeqaa jiru. qaamoleen kunneen naannolee lameenitti sochii farra nageenyaa raawwataa jiran gara magaalaa Finfinneetti babal'isuun hokkaraa fi jeequmsuun magaalattii urtuu jeequmsaa taasisna jechuun karoorfatanii socho'aa turuu mirkanaa'uu ibseera. haaluma kanaan garee humnoota hidhatanii magaalattii dhoksaan yaaliin teessisuu taasifamuu maqaa hiriira gaggeessaa jiruun hokkaraa fi jeequmsa uumuun haleellaa shororkeessummaa miilee nagaa irratti xiyyeeffate qabatanii socho'uu turuu ibsi humna waloo kun mul'iseera. hiriira nagahaa dilbata dhufuu Finfinneetti waamame jedhamee warri qindeessaa jiru jedhaman keessaa 4 poolisiin to'atamuun isaaniis har'a gabaafameera. qindeessitoonni kunneen to'annoo jala kan oolfaman hiriira nagaa ni gaggeeffama jedhamee karoorfame
hambisuudhaaf shakkii jedhu akka qaban qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an dursaan paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa gargaara Profeesar Zinaabuu Abarraa BBCtti himaniiru. Ibsi humna waloo biyyaalessaa ammoo gocha kana raawwachuuf ergama fudhatanii socho'aa kan turan shakkamtoota 97 opereeshinii geggeeffameen to'annoo jala oolfamuu beeksiseera. Qindeessitoota kamisaa ganama hidhaman keessatti itti aanaa dura taa'aa paartii kanaa kan ta'an Maggaabii Biluyyii Abrahaam Hayimaanotii fi miseensa duraanii Izeemaa Obbo Naatnaa'el Mokonnon akka argaman qindeessitoota hiriirichaa kan ta'an Obbo Yadwas Asaffaa fi Profeesar Zinaabuun BBC'f mirkaneessaniiru. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa oduun keenya kanarraa asirratti raawwateera. Maatii haaraa ta'uu warri barbaadan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan gara Ardii Miidiyaa neetwoorkiitti makamaa isinii yoo jennu gammachuu guddoodhaan isiniif ibsina.